كما أعرف أنا جرت nama feesbuukiidhaan akkasumas meseenjeriidhaan hordofaa akkamittan ilaallachuu danda'a. Isin argisiisan ture barumsa darbaratti garuu seekuriitii bakka qulfinaaf hidhuu didee jettanii yaada na gaafatanii turtanii. Egaa har'a karaa gaa salphaatan akkasitti argattan meseenjerii keessan keessatti profaila keessan mallattoo kanarra yeroo tokkoof killikootu jechuudha. Gadi deemtu sikiriitii bakka jettu kana jechuudha. Mallattoo qulfii kanan argitu irra tuttu. Okay. Asirratti Samsungii 22ffaa kiyyaa itti fayyadamaa jira. Dabalataa yoo ka jiraatu taate dileet illee gootanii nama san baaftu jechuudha. Yoo mobaayilli keessan immoo kana isiniif fiduu dhiise gama feesbuukaatiin ni ilaallatu. Feesbuukiin keessan kunuuti keessa seentu sarara sadan kana asiin tokkuma inni jabaan asiin ilaallachuu dandeessu jechuudha. As gadi buutu jechuudha. Setting and privacy kana irratti kilik gootu. San booda setting xiqqaa kana irratti kilik gootu. Egaa haala kanaan security and login bakka jettu kanarratti ni filattu jechuudha. Haala kanaan nama bilbila keessan meseenjerii haa ta'u feesbuuka keessan haa ta'u isin wajjin fayyadamaa jiru isinitti mul'isa. CL bakka jettu kana tuttu jechuudha. Okay, sorry. CL barreeffama magariisa kanaan irra tuttu guutuutti ilaaluudhaaf. Egaa haala kanaan seentanii namni kun nama isin waliin fayyadamaa jiru jechuudha. Kan amma online irra jiru active now kan jedhu kuni amma online irra jira jechuudha. Galtaa 22ffaa akkuma argaa jirtan kun immoo Hawaawii Honoro 8ffaa SC 8ffaa Riyaad Saudi Arabiyaa irratti fayyadamaa jira. Kun immoo galtaa Samsungii Jarmaan akkasuma kaampaanii maqaa kaampaanii mobaayila keessanii illee ta'uu danda'a. Wanni isin hubachuu qabdanu bilbila 8ffaa Samsungii immoo Hawaawii kan jedhu adda isinii baasa. Online irra nama meeqa kan jedhu active yoo kan jedhu ta'e tokkotu irra jira jedhu lama ta'ellee daqiiqaan irraa wajjin isinitti hima. Namni irra jiru suni jaalallee keessan immoo biyya eessaa akka jedhu suniif galatee abdii qaba. Egaa sirraan amma akkamitti baafna kan jedhudha. Guutumaan guututti baasuudhaaf asni filattu jechuudha. Log out of L bakka jedhu kana irratti kilik gootu jechuudha. Hin dagatinaadha. Okay. Egaa nama ilaaltan amma akkuma argattan asirratti ammallee log out bakka jettu kana ni tuttu jechuudha. Okay. Amma dhibbatti nama feesbuukii keessan isin waliin fayyadamaa jiru baastanii jirtu jechuudha. Amma maal ta'e Samsungii 22ffaa active now kan jedhu kuni kana qofa jechuudha. Shirkaan isaa biyya Jarmaniitti kan hojjetame mobaayilli kuni hin jiru jechuudha. Inni akka silaa keessatti isin mul'isu hin jiru. Namni kaminuu amma keessaa bahee jira. Paaswoordii kiyya immoo akkamitti jijjiirradha kan jedhu eega nama baasnee dhiibne immoo eega nama baasnee dirqama paaswoordii keenya jijjiirrachuu qabna jechuudha. Security and login ilma kanarratti deebina. Akkas gadi deemne change paaswoordii bakka jettu kana ni xunna jechuudha. Gaawwan bakka jedhu kanatti paaswoordii haaraa gashitu amma new paaswoordii bakka jedhutti paaswoordii haaraa gashitu jechuudha. Isaasi gashitan asitti gashitu wal fakkaata ka gubbaa kanarratti ka jalqabaa kanarratti paaswoordii feesbuuka kana gashitanii new paaswoordii akkasumas new paaswoordii lammaffaa kanarratti immoo paaswoordii haaraa gashitanii isuma asitti naxxanii asitti naxxanii update paaswoordii haaromsa bakka jedhu kanarratti yoo rukuttan isiniif haaromee raayit godha jechuudha. Isin dabarsa haala kanaan akka namni feesbuuka kanatti hin deebine isiniif galatee abdii qaba. Kaasirratti paaswoordii jalqabaa naxxuu feesbuuka kana asirratti immoo paaswoordii haaraa asirrattis haaraa isuma asitti naxxan wal fakkaataa kana lamaan itti naxxu. Akka barumsa biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura.